Yaaboo haalli biyya teenyaa kun hedduu na yaaddeessu jira. Sirni nafxanyaa taatu harkaa fi harma mura. Sanbira dabree kaarraa kun morma namarraa mura. Wayyaanee taatu mana hidhaatitti nama guurteen nama sangoomsiti. Keenya kasilaa Oromoo jennuun kunis lafarraa nama fixe. Biyya tana eenyumaatu nageenya isii nuuf eegee nuuf misoomsee nuuf guddisa. Mootummaa nagayaa tokko akkamiin dhabne. Biyyi sun akka guddattu yoo barbaaddan namni hundinuu dalagatee tujjaaree gammachuudhaan akka jiraatu yoo feetan aangoo guraageedhaaf kanaa'ama. Falli nama baasu san malee hin jiru. Yaaboo maaluma haasawita. Aangoo guraageef kanninee masaraa mootummaa keessatti Taayiwaan kophee haa banataniif deemta. Silaa manni marii iddoon paarlaamaa hundi Taayiwaan jiinsii ta'ee dhumaa kam. Saahibii iddoon akkamiin bareeddu gisee kana ta'an raahaa takkaa jiraanii bakka akkanaa tana ta'anii lubbuu ifii tana raahaa goosisuudhaaf. Har'a gammachuu qabda akkam fuulli kee akka ajaa'ibaatitti ifaa maal harkatte silaa. Hayi ati hin dhageenyeessa oduu gammachiisu takkaa jira bar santu akkana na gammachiisu jira. Aboo hin dhageenye nuti eenyu nutti himaa miti. Maali nu dhoysitaa nutti himi kaa. Torbaan kana keessaan bultii jaarrachuu deemaa bara. Haa akkasii akkas taanaan bareedduudha. Bulkeeta mukaan jaaruu deemta sila. An nama gaashirii deemu jiru haa gammadu sumaan argeeffama.